السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo birri kaleessa galgala akka wanti Nuuree Abdurrahmaan irratti isin ergitan kudhanii fi 800 ijoollee biyya Saudi Arabiyaa caama gaalticha reefuna dubbifte kan waan dhaqeerraa Nuureen kana taammaanidha jechuudha. Wanna kanaan dura kan Nuuree irraa kaleessa qulqulleessinee ta'ammoo amma ganama kana dhuftellee kun amaanaa kaleessa akkuma risiitii isin maxxansine asii 500 fi 500 abba goolta akka makka ammasii erge amaanaa biraan geenne jechuudha. Waan dhufte akka tasaa akka Nuuree kabira dhuftaate kun akkumatti Nuureen taammaanidha akkuma isiniin jedhe waastinaa qaba waan ta'eef Muhammadii keessan agartanii argitanii ni de Muhammadillee bahee nagaa qaba kunoonni nagaa qaba rabbi isa baase ilmaan Oromoo kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya rabbi jazaa isinii haa deebi'u. Abbaan kun ammallee deebifnee daarallee ammallee akka itti haa bahu birrii 500 fi baay'ee kagalaa fi jiru jira namni biraallee asittillee harkattillee ka kennaa fi jiru jira. Anka wanti isaanii isinii maxxansine kana fakkaata jechuudha. Asirratti waa ibsuu barbaada, waa lama ibsuu barbaada obboleeyyanti. Waan ani ibsuu barbaadu yarattoon namoonni sunniin anka wanti jalaa qabsiifnee jirra kaan mallaqa deebifnee jirra. Anka wanti isaan irratti akkuma argitan Caffaarobii jedha. Caffaarobiin ganda soddaa kiyyaa kana jechuudha. Walloon keessa Caffaarobii. Caffaarobiiti. Caffaarobii keessa ammoo abbi xiqqoo achi ta'a. Karaa deemaa jirtanii? Ayyee bareeda. Asii Oromoonni naannoo biraa waan hin beekne tokkotu jira. Waan namni Oromoonni warra Walloo malee kan beekne jira. Namoonni kun namoota abbaa qabeenyaa gurguddaadha. Ka ammoo daldala seeraan alaa dalagan daldala ilma namaa jechuudha. Daddabarsa ilma namaatii fi kontorbaandistoota dhiiga lafee namaatii fi kalee namaa gurguranii warra gurguran jechuudha. Warra anka birrii gurguddatu irra jira. Naannoo Caffaarobii anka wantiin ka jedhuu fi ka ammoo maajate jedhu. Yoo akkana jennu ammoo Oromoo miti beeka. Maqaan isaanii Islaamaa waan Islaama ta'eef Oromoo ta'uu qabaa jedhee ka yaadu jira. Oromoonni Walloo waan tokko hin beekanii uummata tokkotu jira jechuudha. Uummanni ka Amaarallee hin ta'in ka Oromoollee hin ta'in ofii maqaan isaanii Islaama himatan sadacha jedhanii ashaabul a'raaf jechuudha. Ka jannatallee hin galin ka azaaballee hin galin Oromoollee ta'ee as hin taane Amaarallee baandaa ittiin Amaarallee hin jaalattu jechuudha. Namni Oromoo Walloo fixi sadacha kana jechuudha. Sadachi kun bada garan qabne jechuudha. Ka waan himatu hin qabu. Walloo yeenoo ka ofiin jedhu akka Sa'id Baabboo fa'aa agartanii mechi gubbatti Sheek Kadirii tokko Sheek Kadiir ka ofiin jedhu tokko fa'aa agartanii Oromoo lafarraa fixaa ka jedhu tokko. Faannoon tokkoffaan kana jechuudha. Ofii maqaan isaanii Islaamummaa himatanii Amaara ofiin jedhu Amaarillee hin jaalattu. Uummanni suni ka mana namarratti gube. Yoo yaadattan taate viidiyoo andalaa keessatti gubbaa waacuu ka jedhan sabbatee keessatti ka nama afurii haadha fi ilmaa walirratti ibiddaan gubaa ture sadacha kana jechuudha. Ka ammoo faannoo duuba mallaqa qabeenya qabanii birriin gargaaraa turan sadacha jechuudha. Gara jabaan hamaan jechuudha. Ka amma Oromoo Wallootti beeka jechuudha. Oromoo Wallooti miti. Oromoo Walloo nama tuuti. Oromoo Walloo waan isinii himu sanbatee keessatti jechuudha. Amaara isaan keessa qubatuuyyuu nama nagayaa isaan keessa qubatu akka Amaaraa san ajjeesan hin tuqan. Takkittiin isin himu. Oromoo Walloo nama karaa deemu nama isaanii qawwee ittiin dhukaasin hin tuqan. Oromoo Wallooti miti. Walloon keessa jiraatan. Ka uummata Wallootuu fixee mana wajjin gube Liyyu Haayilii wajjin faannoo wajjin kam inni beektanii? Sadacha kana jechuudha. Orgobbaallee bi sadacha. Ashaabul A'raaf munaafiqa jechuudha. Gara yoo guyyaa Oromoo wajjin ol halkan faannoo wajjin warri birrii gargaaraa jirullee dubartii sadachaatii fi dhiira sadachaa kana jechuudha. Kanaaf isaan dhokatanii jiraatan jechuudha. Oromoo fakkaatanillee jiraatanii Amaaratti maxxanii ofii Oromoo keessa ta'anii achuma ta'anii ka Oromoo fixaa turan ka mana wajjin nama guban gara hammeenni sadacha badaa diqaalaadhaan beeka warra Wallootti beeka malee Oromoon tuun hin galtuu fi sanii isinii haa galu Oromoo Walloo sadacha ka ammayyuu nu muidhaa jiru.
garan qabne jechuudha. Maaliif nama wajjin salaata islaama ofii faana wajjin dalaga halkan amaara wajjin bu ka akkasitti sannaa hubattan ka akira ka xumuru ammoo suuraan achi gubbaa taa'u mucaa harreeti. Suuraan isaa miti irraa balleessinee gubbaa harreeti. Mucaan suni maqaan isaa Muhiddii Alishoo akkana toora kana irraa naa haaqinaa jedhe irraa haaqee jira dhiifamallee gaafadhee ergee fi namni suuraa mucaa dheengaddaa san qabdan irraa haaqan dhaamsa kiyya waan qabdu asal berapa nih kamu kan rumah asal izin ya asal kan mau menjelami kan akar se nama kan bangge ini jirati kamu jelena ragu jadi kabajama rapi sina kabaju galatoma galata guddaa qabdanii abbaa kana gargaartanii ilma kana immoo qilee keessaa fuutanii ilma kana qilee keessaa du'aa argitanii du'aa boolla keessaa fuutanii kabajamaa rabbi sinaa kabaju oromoo tiyyaa kabajamaa isiniin jedhu du'aa'i godhaafi uummata kana rabbi isaan haa oromoo tiyyaa ammallee lalisa baankii cabee rabbi jannat firdoosi rabbi naa bakka jirtan garii teessanillee laliftee turan jannat firdoosi rabbiin keessaa na kaaftan ilma kiyya qabii keessaa kaaftan ana du'aa na kaaftanii isin jettani na ijaartan na kabajanii rabbi sinaa rabbal aalamiin keessaa kabaju rabbiin keessaa kabaju haga يوم القيامة فيتا تيزنلي ركتي داري تيزنلي ركتي داري تيزنلي ركتي ورنا إيدلي ورنا بيتلي ورنا إرجلي ورنا يان تلاتي يلا إني ربي أتي ربي ما هندي ما دي وقت مرسكي جنگر بيتها بس يا أخيرا يا سيدا تبا كتير ما ربي تيما دي وقت كتير ربي أنا تيما دي أنا جاي دندي ما تيجي دندي ربي ناقل فادا يوم القيامة هم وشين دندي هم قدي زمان اللي قدالي واني هم كذا نادو بتوما كذا نادو أمانة ربي كزيادة تكربي كزيادة حقي ياسين تكربي كزيادة ملاك ربي سايد ربي كنايكو نبي ربي سايد ربي كيان سايد دين ستيلة تسبتيلة سجود تيلة ركوع تيلة صلاة تيلة عبادة كزناتو خطبي كزناتو فيتم سكندة إنديا ركض فيتم سكندة سلمنا كذا نمولي سيم لدا أما اللي نمولي سيم لدا كان يجتهد بسم الله الرحمن الرحيم ربي نادى مولاني كذا نابوت يعني أمي كذا أمانة أولي كذا أمانة أروموتي لليسا لكن كذا ربي نواب تيجي لكن كذا بسم الله إذا كذا سبتنا في مكان كين آمين يا بچا مكان كسرين ke sultan ya jirta ana kara ulidan mal dalaitan kara keka ko kara ki to kam ama mi damada ulidan mai ade rabbi khair ya gud askan nabri tana kesa kenna kota tamamame ta ummata tana kesa le dabala sadaqa hata tin argatani liko نيتني مسكينة إن شاء الله أسكن بقى أخوات أسكن كأسكن غربا كاميرا كرام كم السلام عليكم ما جمري أبوام برهمان أن أمتوال كم وما كان أنكوانتي كهي سيفني كدوغون قراني سيفني كواني إنه كايسا كيوسف هني سمي عمله accounting كيوسف كنرى هدامي إني جدوسي accounting هني دامي Arran tanayu karshi kuma jahatama mobile banking gina. Ini damne angkawanti ka waluma galatti warra sadacha kana guutuu hime. Jaralle gana hime inshallah. Yusuf Bahmud accounting isa hini damne. Ini damne angkawanti Yusuf Bahmud. Wan hidame se tinini shakke male lalle hinida. Jara yu gana hine takka jechu warra faanno gargaaru kana hunda yu gana hine. Kanaaf ka isa hinine akkasi. Amalle hinida mulle jenna. Akkasi tagara bira mana ammoo inshallah qorqorroo yeroo gabaabduu keessatti ijaarrafi mana ajabaa kana ijaarrafin argitanii jiruun isaaniin jijjiiramti maa hiyyummaa sodaatarree mucaan ammoo xiqqoo haa badadamu baatii agalamaa achi badannee haa galu hoolaa asittuu atiifatu maa jette akkana mucaan nu dhagaa jira muhammadillee hoolaa arabaa tiisuu dhiisi kottaa galii tiifatte birrii gaa biriin maashaallah lakkiin gargaarinaan jennu biriin amma isaan bira geette wallahi geeya galatooman maa hin gargaarinaan jennu gargaarinaan jenne birrii bira geette yumoo
hiyyummaa isaanii hoolota taasiitu hatii fatuutii hinjaati shukriidhati amma galata kuma dhibba qabdanii lamaan galata hoolota guddaa bitaa yoo xiqqaate qabdanii hoolota kanaaf 40 hoolota 40 50 bitata galeetiin galee hoolota asitti ifadhu dhaamsa kenna dhaamsa kennaa akkasuma wallah. galee tiifatu sin hoolota Galee anaatiif galee maal godhaa hoolota arabaatiif galee naatiif galee naatiif. asillee waan biri kun badhee roobsaa kana keessatti callaqaa keessatti tiisitaa koottu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.